Koppiliin godha akka irraa nan baasne koppiliin godha please mata kabajamoo. Warni keenyatti kennaana. Wajjumaan daawwanna koppiliin godha. Taji kenna malee banaadha. Kota misirroonni fi misirrittiin sin eegaa jiru. ተረጋጉ አንዴ አገዚህ አንድ ደቂቃ ከይቅርታ ጋር የስጦታ ሰዓት ስለሆነ ነው ሙዚቃውን ያቆየንባችሁ ሀላባችሁ ይቅርታ አድርጉልን ጀስት ዋን አንድ ደቂቃ ብቻ የስጦታ ሰዓት ስለሆነ ነው ኦሞ ኦብስናሊ ፊ አሻን ከና ከነፈካቱ ቀበተኒ ዱፈኒ ጅራኒ ስጦታ ያላችሁ ሌሎቹ ፋዮንስ ሱራ ከና ቀበቲ ለፊቲን ብራኖ ገሂ ሙዚቃ ኦሬዲ ተዘጋጅተዋል ሀላባዎች ሬዲ ናቸው በጣም ይቅርታ ስለቀየ ሪሊ ሶሪ Follow godang kawar ya di situ tampili semua tak kabar jamu. Yeroo qabaabaa waan ta'eef garuu dhiifama olii warroonni miizeen taa'ee isteejii irraa yeroo tokko gad bu'aa. Waan ajaa'ibaati. Illayyaa. በጣም እለያለሁ። Follow godha follow argo please follow argo. በጣም ነው የምታምሩት። warroonni miizee iddoo keessatti nu deebi'a. ሚዜዎች ወደ ቦታችሁ ተመለሱ። warroonni koree yeroo namaa kun yeroo ulfinaa fi ofiisaatii kanaaf isteejii irratti please akka nu qopheessan ሁለቱም አንደኛ ናቸው እንደዳኒ Elman በሞራልሽ አብለላ ማዘው ረደነው እሺ ጫላ እሺ ቱ ጫላ ሽብድሴ ማን ሰከስ ጫሩ amma sagantaa ofiisaatii ኡስታዝ ሼክ አብዱልረሺድ አሞ ገመዳ ሼክ ሐምዛ ሰርባሽቱ ሚራ ከሰ ገሽ አቲካ ፋሽን ዮኪን አቲካ ቢ አሚን ኡስማን አባ ወራ ሼቲቪ ሃዳ ወራ ከዲጃ ቢ ጀማል ኢማድ አህመድ ሐናን አልአይን
follow targum guys, follow kara please. Ma je chole. Obbo Muhammad Nur Walenso Gada Restaurant. Siam Ahmad. Oboleti Sagatali Siam Ahmad. Matakashti follow. Muhammad Ali. Please asbiratu Majamo Sheikh sinjana Abdul tamde Rashid kesa Abdul as jari Sheikh Hamza Haji sinjana. Obbo Muhammad Mana kana Nur good Walenso, no follow kara. Atika Fashil Ora jalla no ora good no. Dafa please yeroo qabnu gabaabaa gabaate namoonni maqaa keessa yaame as biratti na argama. Yeroo keenyatti haa jedhamnu maaloo kabajaan koottaa akkasiniif qophaa'ee qabadhaa waluma. Muhammad Ali achi biratti waan galmeessaa jiruuf namni tokko bakka isaa naa buutanii. Muhammad Ali galmeessaa waan jiruuf bakka isaa nama naa buustanii. Please warroonni maqaan keessa yaamame asitti nu argama. Warroonni uffisaaf maqaan keessa yaamame yeroo tokko na deebiin isinii waama. Sheikh Abdul Rashid Abbo Gammada, Sheikh Hamza Haji, Atika Fashil, Khadija Khadija obboleettii bareedduutii fi abbaa manasii Atikaa fi abbaa mana isiidhaa Ustaaz Hamza Haji abbaa gadaa restaurant Muhammad Nur Walenso Imad Ahmad Muhammad Ali achuun turara hoogganaa fi bakka sana namni beekuudha Abdallah Bakkaabuu fi Siam Ahmad obboleettii Muhammad. Please namoonni maqaa keessa yaamne sa'aatii kennallee goolabamaa jira. As biratti nu argama. Please yeroo nurraa gubina. Wallahi warri follow gootan hundi keessanuu agalatu mana jiraadha faadha kabajamu. Isin jaaladha hunda keessanuu. Qophii babbareedaa yeroo isaa eeggate isin biraan gaa yeroo hundaa inshallah as argattu waan haaraa waan barbaaddeef. Warroonni maqaa keessa please warroonni maqaa keessa yaamne. Guyyaa har'aa uffisa kana kan nuuf uffisu obboleessa keenya Mu'aazii fi Bayaan Harargee wajjin ta'uudhaan uffisa kana kan nuuf uffisan ta'a. Obboleessi keenya Seed Wallagaa as biratti bakki Sheikh Abdul Rashid bakka buutee uffata kana biraan nu geetta. Seed teessoo as bira naa kaayamee warri qoree teessoo tokko naa kennan. Yeroo kana sagantaa uffisa irratti argamanii Sheikh Hamza Haji galatooma ulfaadhaa jechuudhaan Itaasudhaan abbaan qabeenya gadaa reestooraantii kan ta'e obbo Muhammad Nur Walenso akkasuma nyaata miidhagaa guyyaa har'aa kan nuuf qopheessan gadaa reestooraant ispoonsaras ta'uudhaan waan nuuf arjoman akkuma kana dura gochaa turan arsiis dhufee Harargees Wallaggaa Jimmaa Shawaa osoo hin jedhin kutaaf gandaan lagaan amantaan
osoo adda hin qoodin namoota hundaa sappoorti godhaa kan ture gadaa reesturaantiin har'as obboleessa keenya soddaa keenya Mu'aaziin waan nuuf dhoofsisan isaanumarraa kan dhageenyu ta'a yeroo fayyadamuudhaaf maayikii gara isaaniitiin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carraan nu keessaniif baay'ee galatooma. Mu'aazii fi imaanillee soddaa kenna. Mu'aaziin guyyaa hadhaa guyyaa dhoofsaa qasiyaadhaa siftillee eegawoodha. Lafti ammoo ganna taatee lafti bonaa miti midhaan haamanne ammaaf qarshii 3,000 isaanii geegoo boo'ee jira. 3,000 amaltumaan gara kaatee guddachee jira. Yeroo hundaa gadaa reesturaantii filannoo keessan haa ta'u waan isin barbaadaniin isinii waliin jirra. Isin jechuun barbaada galatooma. Guddaa galatooma. Gadaa reesturaantiin dhoofsisaa yookiin akka aadaa Arsiitti geegahoo jedhan. Geegahoo jechuun dubartiin takka yoo heerumtu maatiin ishee kennanii fi kan akka kennaatiin kennamuufidha. Mama Saano dhiifa wajjin uffisa keessaa maqaan tartiibaan nu bira geenyeef Roonfolchi Saano as biratti nu argamta. Kanaaf gadaa reesturaantiin qarshii 3,000 nuuf dhoofsisanii jiranii galiis godhee jira jedhanii mi'a milee naa kennaafi. Andesti boqqee ala turtaman gadaa reesturaant. Saano hiikamtuwaan. Anis warroonni uffisa uffatan galatoomaa ulfaadhaa isin jedhu. Namootni galatoomaa iddoo keessanii nu deebi'a warri kun ammoo uffata kana sirreessaa. Warroonni kun piliis saffisaan. Kanatti aansuudhaan ammoo obboleessi kiyya macinatti argitan kun Jamaal Kadir jedhama hiriyyaa isaaniiti akkasuma faamilii Jamaal Kadir qarshii 2,000 dhoofsisaa arjoomeefii jira jedha. Meeshaa fi lamilee naa kennaafi. Dastaa Muhammad obboleessi keenyas dhoofsisaa guyyaa har'aa kana qarshii 3,000 jedha gadatti aanuudhaan haala naa kennaafi. Jamaalii fi Dastaan ulfaadhaa galatoomaa hiriyyaa jechuun kan guyyaa akkanaati. Follow godha warri follow godhanne uummata kabajamoo uummata jaallatamoo. Sagantaan kan kennaati. Bilisa sarpiraayizii tokko qaba. Dhugaa dubbatuuf akka rifateetillee gareen Afooshaa Harargee dhoofsisaa guyyaa har'aa VVIP Sagantaa qubee qarshii 1,000 irrifattoonni garuu qarshii 7,000 itti hamila naa kennaafi Afooshaa Harargee aandanyaa akkanatti isin beekna Harargee keenya galatoomaa ulfaadhaa nama jechuun nama ofiif ta'edha. Nutis kabajaa keessan kana beeknaaf intala keenya isiniif kennine galatoomaa ulfaadhaa isiniif jenna Afooshaa Harargee. Yeroo ammaa kana sagantaan kan kennaati warroonni kennaa qabdan dafa as biratti. Yeroo ammaa kana obboleeyyan imaan kan ta'anii kennaa qabnaa kennaa kana nurraa fuudhaa jiraa jiranii isinii fayyadamee jira duraan gahuu dandeessan. Kennaa kana duraan gahuu dandeessan. galatoomaa follow godha uummata jaallaa fi kabajamoo. Galatoomaa hundi keessan warra tokko faana jiran follow godha naa galatoomaa. የሀላባ ወንድሞቻችን እጅግ በጣም አድርገን ነው የምንወዳችሁ የምናከብራችሁ። የሀላባ ወንድሞቻችን በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው የምታምሩት፣ በጣም ነው የምንወዳችሁ የምናከብራችሁ። እጅግ ከልብ እናመሰግናችኋለን። ወደ ስቴጅ መታችሁ በጣም ደስ ትላላችሁ። አክብራችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። Ijoollee alaabaa kanatti Ahmad fi Iman
kennaa qabna jedhanii qarshii 2000 galii nu godhanii jiranii hamilee kennaa fi isaanii bille dhoofsisa. Obboleeyyan imaanii waan nama ajaa'ibaa nama sadiihin qarshii 6,000 warqii bituudhaan kennaa kennaniif jira. Mee hamilee akkamitti isaanii qabu? Aandeenya jagnoot arsoomni qorsoomaa walomni sanuu caalaa jedhanii galatoomaa ulfaadhaa isin jenna obboleeyyan imaaniitiin. Warra halabaa hojii bashannanuudhaaf. Kahalabaa hojii gaala bashannanuudhaaf tajaajiltoota DJ Abdi Malkaamuu from Israel Multimedia. Are you ready? Halaba. Halabichoodhaan. Warri kennaa qabdanii goota kennaa waltajjii kennaa malee banaadha.